Akka moosaan dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota warra foollee dargaggoota raabaa fi labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan torbanitti jimaata sa'aatii kanatti isinii dhiyaata. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa dabarra. Maskii Mangee waggaa 2 dura bifa barumsaa sooshooloojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. San boodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeeting maaneejeriitti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu ani ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa influencer yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuu fuulli feesbuukii, tiiktook fi instaagiraamii maskii in agarsiisa. Namni xiqqoo furii 50 seenee jira. Welcome guys. Ijoolleen gujee jirtu. Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faaya feenet Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee feesbuuk irratti hojjette keessaa sin yaadachiisudha. Sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame amma sin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28,000 oliin laallameefira. Namni 5,000 laayikii tolcheefira akka ishiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaafan kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi. Sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaatii shubbisaatii dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti. Waa'ee hojii Maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinneerraa anis bilbilaan haasofsiisin ture. Hojii waan cultural typical waan ta'e bakkatti argamee deemee promote tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaada qaba. Bakkatti argamnee akkuma jette Maskiin tanaan dura Boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in ofiilee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTubetiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa ayyoo jettee maqaa itti baastetti. Bishaan waraabuu deemuu jiraan oliin suuraa sanii jechuu barbaada dhuga dubbachuu fi guddoo nam dadhabsa. Qoraan cabsitee kaatee badda deemtee qoraan cabsitee baachee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maaliifi sagalee dhaabdee abbaa manaa ishee horii kunuunsitee waan kan cufaa ayyoon Booranaa guyyaa jechuudha. Dubartoota Booranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geechan immoo deebitee waan argite dhaggeeffattoota fi hordoftoota isheetiif ibsite. Makkuma kan hin jedhe mallaqallaquu fi wayaatti dhiqachuuf waraabbatanoo kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a. Hawwiin Maskii Mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa ayyoo Booranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsite. Maaliif ilaata? Galatummaan waa bagumna gaafatti. Fakkeenyaaf yeroo Booraan deemsuun rakkoo hedduu na mudate. Kaameeraa maanii editeerii maanii hedduu qabadhee deeme. Gaariillee yookaan ammoo makiina sanbaan kana qabadhee deeme. Gaariin nagam kenname. Qabadhee deeme. Baasii hedduun nar ture beektee. Namni hedduun na deeggaruu danda'a ture. Sila wal deeggaranii waanum xiqqoo tokko walitti hundee yeroo hedduu kontiineesli hojjechuuf yaad qabayyuu jechuudha. Amma garuu jidduun dhaabee badee yeroo agartee jiraatu almost iji tokko ol ta'eera yoo postii jechuudha. Beektaa deeggarsi waanum xiqqoo tokko yoo danda'an bakkum deemnutti yoo hoteelii ispoonsar nu tolchan suleen baasii tokko nurraa hafu yoo kaameeramaanii nu deeggaran suleen baasii tokko nurraa hafu oduu kontiineesli hojjanne sila torbanitti al tokko yookaan allam dhiisuuf yaala turedhaani. Akki jalqabbii kiyyaa jechuudha. Kadurasuyyuu garuu qarshii kiisii keessaa baasee inni dadhabee beektee maanis bir dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jidduu alaan dhaabee jira. Maanis lakkoofa faayinaansaalii rakkoo qabna. Kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himuu malli jechuudha. Rakkoo yeroo jettu. Maskii rakkoo akkamiin argannaa rakkoo maaniin argannaa namni jedhee yaadu. Yohaaniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiira akkasii galee sullee rakkoo kanaaf inni nam duraalee dhaabachuu dhiisne odeensii gahaa qabaadhaan odeensii miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu viidiyoon tokko miiliyoon tokkoon laallama odoo piroomooshinii na hojjedhaan akkan si qarqarra leenaan jedhee amma isteejii kana gamma ofiisiillee bannee of dandeettee dhaabachuufillee namatti barbaachisaa. Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu Maskiin
garuu namni hundi waan hin godhu kun hangaleef natti fakkaatu sii jetti fakkeenyaaf. Har'aa gaaffii tokko sadii qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee nu ijoolleen Oromoo faashinii yoo follow-up tolchinu wanni koomentiin guddaan qabu tokko maal safu. Kun safu intalaatiin akkasumaaniif uffatu ati sabboontu miti. Okay, intalli Oromoo tokko faashinii follow tolchuu dandeettu? Like baatee internationally bakka guguddaa deemtu of agarsiisuu dandeettu? Faashinii promote tolchuu dandeettu? Kuni gaaffiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessaa anis namoota hojii kee irratti qeeqasii dhiyeessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaan qabdu maaliin jedheen. Ani aadaa gubbaa jira. Aadaa faashinii gubbaa jira. So maqaa kiyyaa waan hedduu barreessanii galee awwaan na dhagahameef waan jechuu qabu akkaawuntii personal akkaawuntii gubbaatti barreessaa sheeriin tolcha. Peejii adda addaa gubbaa waan hedduu footoshoppii adda addaa fayyadamanii waan hedduu barreessaa turan. Amma miidiyaa hawaasummaa meeqarra jirta? YouTube, Facebook, TikTok biraa jira? Hin jira. Bagummaan kan nagaa fakkaanu yeroo hedduu ibsuuf yaala. Facebookiin tokko peejii hin qabu. Facebookiin tokkittiin suleeni followers gara 100 olii qabaa jechuudha. Sun callaa qabu. Suniin kagada peejiin maqaa kiyyaan banamee Tiitooriin maqaa kiyyaan banamee an tiitooriin fayyadamu. TikTokii baadhaan TikTokiin qaba. Almost gara 190 seenee jira followersiin kiyya. Instagram gubbaan jira. Instagram gara 40 reefu dubbannee turre. YouTube gara subscribe 28 ka qaba. Suniin kagada fi akkaawuntiin hedduun kiyyaa mitsaniin jechuu barbaada. Kanuma wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu na mudachuu jira. Birrii yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo namaa fayyadaman. Nami gargar baasuu hin danda'u. Footoolee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya tahanii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naabeef barbaadu messengerii fayyadamu. Hundee bisheeroo hedduu messengerii gubbaan jiru. Namuma akka qaamaan beekfa waliin haasa'a malee nama waliin hin haasa'u. So wanni saniif barreessanuu fi waan isaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma. Jirtu akkam fayyumaa kunoo jiruun baadiyyaa kan fakkaata amma leephis deemu jira leephis deemnee immoo waan ajaa'iba sana agarsiisna. Imaal kan addi tolchuu dubartiin qofaa heel proud dhugaa rabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola nam dadhabsa. Kun immoo bakka leephis jedhamu hiriyoota ishee wajjiniin dhaqxee waan argite. YouTube irratti daawwattoota isheetiif yeroo ibsitu maskiini boodas hiriyoota ishee wajjiniin walitti duudanii bosona keessa dhaabbatanii in qorra fakkaata bakkichi kutaa uffatanii toon sirbaatii of bashannansiisanii hordoftoota ishee karaa YouTubeis akkasuma. Yantala Booranaa Booratiyaa Yantala Baagadaa Jalila Jaafatee Booratiyaa Bareedni aadaa ana barka waliin guddannee. Keessummaan xiyyaarraa Maskii Mangee sooshaal miidiyaa influencer shamarree miidiyaa hawaasummaa irratti dhageettiidhaa fi hordoftii baay'ee qabdu yeroo isheetiif ulfaadhu jechaanin qophii labataa har'aa xumuraa qindeessaan asii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti.